Hindabarsin dhageeffadhu si fayyada moyoosin jedhe inni moota barrisaa bara 1923 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture waldorgommiin farda gulufsiisuu Ameerikaa kutaa New York paarkii Bilaamont jedhamutti gaggeeffame namoota 20tu dorgommicha irratti hirmaate maarree haala dureen hundi xumurame dorgommichi ni galame dorgomtoonni 20 fardaawwan isaanii gulufsiisuu jalqaban otoo gulufsiisaa jiranii isaan keessaa nama Frankaayis jedhamu kan dorgommii kana mo'uudhaaf yeroo dheeraa hawaa fi qophaa'aa ture tasa dhukkubbiin onnee isa qabate akkuma beekamu dhukkubni onnee yeroo namaaf hin kennu haala nama gaddisiisuun namichi kun battalumatti ni du'e garuu farda isaarraa irraa hin kufne akkuma lugaama harkaan qabate kooraa farda isaarraa fuulaan gadi gombifametti dorgommicha isaa xumure fardi isaa tokkoffaa ni bahe dorgommicha sana injifannoon xumuruun namoonni abaaboo qabatanii simachuuf itti fiigan gaafa bira